Maqaan koo Artist Ittaanaa Tolosaadha. Gadda baay'iseen gaddaa obboleessa keenya dhabuu keenya saba isaatiif kan dhaabbate obboleessa isaa obboleettii isaatiif saba hundumaatiif kan dhaabbate akkuma tasaa nu jalaa darbuu isaatiif baay'ee nan gadda gaddi itti dhaga'ama. Garuu duutiin oolu dhalli namaa tokko hin dhalata guddata. Du'aa jireenya gidduudha kan jiru dhalli namaa lubbuu kan qabeessa jechuudha. Egaa dingatuma battalummaan dhabuu keenyaatu baay'een gaddee jira egaa. Zarihuun Wadaajoo wajjin egaa nama naannoo tokkodha. Naannoo Laqqamtee Dagara inni naannoo Kumsaa Morodaadha. Ani immoo naannoo Basaqa kan jedhamutti naannoo Laqqamtee naannoo isheetti dhaladhee guddadhe. Hojiidhaan egaa tokko Dipirees Qannoodha naannoo baadiyyaa dhufti baratti isheenis magaalaa Laqqamtee keessa naannoo ganda Kumsaa Morodaa jedhamu tokko laga Baaramii ce'anii Kumsaa Morodaa jedhama. Naannoo isa dhalatee guddate. Kanaan egaa kan wal agarre egaa nuuni aartii irratti wal agarre aartii mootummaa yeroo sanaa afaan keessaniin guddifadhaa aadaa keessa guddisaa hin jedhe kanaan sagaleedhaan filatamnee aartii irratti wal beekne gaanaaf inni egaa. Hojii wanni nuyi waliin hojjenne ani inni sagaleedhaan waldisaa ani sagaleedhaan hin darbe inni sagaleedhaan darbee qormaata fudhannee ijoollee nama 200 keessaati ijoollee 200 keessaati cuunfamnee leenjii sadii yeroo 4 yeroo meeqa asuma mootummaan ergaa ture naannoo Agar Fiqirii keessaan dhufu Koloneel Saayilee Dagaagoo dhufanii bakka warri aartii kanarra jiran mootummaatti ergeeti naannoo sanatti bakka nu leenjisiisee afaan keessaniin akka aadaa keessan akka guddifattan jedhee kanaan cuunfamnee nama 50 gad ijoollee 50 jechuudha kan sagaleedhaan darbee sochii irra gadas kan hojjetan jechuudha. Bara 1969 kaasee dhagaa Zarihuun Wadaajoo kan. Adagaa qabsoosaa bara 1969 kaaseeti yeroo sanaa walqixxummaa bilisummaa uummata Oromoo kan jedhamudha kan yeroo sana kan gaggeessamaa ture. Haala lixaatiin waan akkasiitiin gaggeessamaa ture. Baharraa immoo warra aartistoota karaa Sumaaleerraa dabarsu Arfan Qalloo kan jedhamu egaa. Arfan Qalloodhaa wajjin seenaan keenya tokkuma jechuudha. Nuun karaa lixaa waan akkasiitti bilisummaa Oromoo biyya isaa irratti Oromoon firiideemii isaa argatee bilisa argatee biyya isaa irratti hojjetee akka galu akka hojjetu hacuuccaa malee walqixxummaa biyyaatiin kan yeroo sana inni kan deemaa ture. Nus immoo egaa isa duukaa hordofee jennaa ture egaa deemaa ture yeroo sana. Egaa waan jalqabe sana itti fufee hamma du'a isaatti itti fufeera. Nus egaa isa hordofnee deemaa jirra jechuudha. Anis karaa koo jechuudha egaa. Dhalootaaf egaa yoo namni tokko qabsaa'anii hin du'a seenaan isaa garuu hin du'u. Isinis seenaa hojjedhaati saba keessanii seenaa hojjedhaati aadaa keessan guddifadhaa qooqa keessan guddifadhaa afaan keessaniin baradhaa afaan keessaniin katabaa afaan keessan dubbisaa. Adaraa kanan jedhu uummataan immoo afaan keessan durii afaan keenyaan akka itti barannu dhabnee maaloo jedhamaa ture bara 1969 kaasee waan akkasiitu jechamaa ture. Yeroo sana egaa Zarihuunis kan jechaa ture Oromoon tokkumadha. Oromoon tokkodha. Akka ammaa kana egaa maaloo bakka 3 bakka 5 6 7tti hin uumamne Oromoon tokkodha jedheera kan bara sanas inni kan jedhu malee naannoodhaan nan waaminaadha inni kan jibbu. Naannoodha fakkeenyaaf egaa naannoo lixaatiin nan waaminaa Oromoon tokkumadha. Bahaas ta'e lixa ta'es giddu galeessas ta'es karaan nan waaminaas Oromummaadhaan nawaamaa Oromoon tokkodha jedhaati nawaamaa egaa. Inni kan wal lolu yeroo baay'ee namoota adda addaa kan wal lolu
Oromoon tokkodha malee shanjaa torba biteedha. Tokko isaati Oromiyaan jedhee waldisaa sirba isaa keessa tokko kunadha. Kana naamsa dabarsa.